karansi baasu mucaa kana aayidii hojjettee deebii bakka barbaadu hojjetadhu rabbi sin jiraachisiin jedhi abaari itti kenni nummoonee bibna lakkii hojjette hoo mucaan kun miidhamaadha seeraan si himata lama keessaa tokko filadhu asirraa buufadhaa asirratti mubaarak maal beekuu qabda hin gadda hojiin hin dannee seera mootummaa biyya kanaa ta'e hojii laalle hojii teenye laalle dhaggeeffanne gurra keenya lama keessaa tokko asirratti maal hubachuu qabda beektaa bareechitee tam mucaa kana kan biyyarraa fide kaampaaniin biyyarraa fide arras taanaan keeraasii atumuratu hojii humni isaa danda'u lafanni danda'u waa inni barbaade hojiin filate kaleessa Eleransin inju arras taanaan keeraasii mee lafanni galu hin jiru eleransi malee mucaan kan ni barbaadu eleransi malee mas waan ta'u hin jiru siin mataa isa janna kan jiru eleransin siin Ini raujat mau lojot sigar garre. Raujat mau lojot. Nalojot, nalojot. Kanum. Akadi ilati mutefat. Nalojot bije. Yogi nalojot deh. Mali kino dia cuma. Wala biza wala mali anafis. Garu muja akuma wali galte nufe kampanye gale hojjetu hojii humna isaa galche ID dheeressu biza dheeressu karama kafalu hunda iyyuu hin kaffalan. Oma nama tokko daboosaan barbaadu. Biza dheeressu kaffalaan ID dhuunfaa kennitaa moo kennituu fida. Nan kenna hin kennu. Anadda kaasee nyaata isaa dhaggeeffadhu hadda kaasee uummata irratti akka nama fideetti mucaa kana mana kimiillee nan geessa ofitti nan fuudha dhageessa sagalee koo jiru warri jala sagalee koo jira warri jala jirtan warra jala muut jedhaaru okay tokkummaa uummatoo dhaggeeffadhaa mucaa kana ofitti fuudhaan nan nyaachisa nan obaasa bakka ijoolleen koo jiran dhaqa anaa himatu nyaataaf dhugaatiidhaan ekkeminaan nan geessa waa hunda irraan danda'a inni aayidii hojjetee kennaan moo kennuufi kana bicha naa gaafadha kana caala oromummaan hin jiruuti sirraan fudhaa itti gaafatamummaa isaa na dhaggeeffadhu sitani maa kana waa tokko chaa dhaggeeffadhu ilaa isa obboleessu ati aayidii qofa sirra barbaada dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhu tokko chaa na baasi tokko chaa na baasi al tokko chaa naa kenniti obsiiti beeku lama tokkummaa yeroo gaarii qabaadhu yeroo waliin galtan waliin galaa laasoo yee polisi tokkummaani yaada mucaa kanaa dhaggeeffadhaa ficcisiisa yaada isaa ibsa lama obsiiti anarraa yaada fuudhi ani birre amma nani machaarta miti anarraa yaada kiyya baasi sooyyee koo mucaan erga gatamee gadi ba'ee boo'ee miidiyaa irratti matee hadda afaan damma godhattee dubbataara malee itti zaataa ture. Hadda sagalee mana yaala jiboote mana yaala haajee Elias callisi mube maani beeta dhaggeeffadhaati wal dhaggeeffadha mucaan kun yaada isa waan barbaadu hojiin humna isaa danda'u hojii isa madaalu hin galcha hojii isa madaalu galchee hojii inni danda'u naatee jedhe dhaqee yaadi isaa irraa rajjeesisa sana booda la kukaleessa fe tokkummaa gaafa biyyaa fidu hojiin humna keetii si galchee jedheni sagaleessa jira hojiin humna keetii si galchee dhaabbii sirraa hojjechiisa jedhee dide waan ta'eef aayidii dhuunfaa fi ijoollee danda'a galcha aayidii dhuunfaa isaa maaf irraan hojjettu tammaa isaa gabaabaa kaleessa aayidii dhuunfaa dhaggeeffatu kaffalee dhufe birrii kaampaaniiti si galee ani si hootee anis biyya namaa jira kaleessa gaafa ni rakkatee bakkee dhaggeeffatu bakkee gaafa tokko fuudhee beeku mucaan ofii bade mana hojiiti bar ofii mana hojii bade bar ijoollee jalaa silkii birrii gatee bar Elias ani kan isin jiru mucaan kun berri mucaan kun nama faana mana keessa ture bar mucaan kun ijoolleen bira jiru bar hiriyoonni isaa bira jiru ila ammoo waan naasaa jiru waan naasaa dhaggeeffadha ammoo haatee dhufee naan jechaara ijoolleen naatee istiin attaasaani ijoolleen ani jalaa haatee birrii bilbilli boobsaa namaa faana dhufnaa mucaan har'a dhufee narraa fudhate istii ijoollee as baasii ijoolleen attaasaani gaafa dura ana jalaa fudhate na bira buleetu jedhee haasa'e jedhani biraazariitti mee ture amma immoo ijoollee jalaa fudhate jedhee haasa'aa jira duraan ana bira bulee ta'an koofii bilbila koofii doolaara birrii na jalaa fudhate jedhee kunoo wabii taasee wabii nazzala jira amma immoo deebiseetu kan ijoollee haatee kan ijoollee fudhatee dhufe jedhee haasa'aa jira tokkummaa
Tokkummaa. Sooyyee. Wanti irraa eeggamu manaan. Dhiba margatee mana yaalaa geessee dhibeessaaf dawaa fuudhuufi. Qoyega qoy. Dhiba malee miti dhibeessaaf mana yaalaa geessee dhibeessaaf dawaa fuudhuufi. Saree buusaa raakkeete ta'uu deemaa jirta dhaggeeffadhu waan sitti himaa. Waan sitti himaa dhaggeeffadhu. Kadhaa miti wanti kun. Ilaal mucaa kana dararte aayidii hojjechuu dandeessu hojjechuu teessisiifte Lakkina keleraansi dibari keleraansi ber ana miti ber. Mootummaa karaa jiru ber mootummaa dhaqanii hin baasii dhaabe ber. obboleessuun aboonan hiyyeessin dhaggeeffadhu si maaksitti maa irra dhaggeeffadhu. Tokkoffaa maallaqa jalaa hateette nama jalaa hate jette maqaa moggaafte agabuu teessifte hojiin galche kijibaan jette dogoggora meeqa keessa of seensisiisaa jirta. Tokko namuma kana fiduun immoo hiyyaman qabdu sirrii miti adeemsa seeraatiin si gaafachiisaa jechuudha. Kana waliin beekna himatamte jennaan ilaal birrii 100,000 jecha jireenya kee guutuun dhabe birrii 200,000 200,000 kasaar taame ilaal jireenya kee dhabin mucaa kana aayidii mataasaa hojjedhuuti itti kennu. Poolis keleraansi immoo abbaan mubaarik asii nama itti godhee yookaan waan ta'e godhee poolis keleraansi sana haa fidu. Ati aayidii dhuunfaasaa hojjedhuu kenniif. Jireenya keetta waaran naqin. Jireenya keetta waaran naqin. Ana fudhata mucaa kana la. Aayidii moo hojjetee irraa kennuuf. Murtee kana yoo fudhanne ijoolleen fi deemtee katamaarti. Dhumate. Bakka. Doggummaa akkam jirtu maqaan tokko dubbadhu. Waa warri kaan siitee walii gallee. Carraan kenna. Anamma wanni na ajaa'ibe. Iliyaas wal Qoyme tokkummaa. Ilaa tokkoffaa yaadni keessan kiliirii miti. Hundumatu. Oh my God. Jarraa kennaa arbatu. Qoyme sakkinan qabu. Anamma gaafii takkan sirraa qaba Eliyaas. Amma hundi keessan walirratti dubbattu. Yaada furmaataa mubaarakka. Qoy ati tokkoffaa akkaataa itti haasa'aa jirtu konfiidensii qabda. Konfiidensii ati qabdu immoo mucaan kun rakkatees aayidii hojjechiisan jedhan kanas badaa gasmara si seenaa hin jiru. Gaafii namni si gaafatu seeraan deebisuu danda'uu qabda turte. Fakkeenyaaf ati mucaa kanarraa waan dandeessu aayidii sana hojjechiisi isaan siin jedhan sun qarshii si gaafatamoo hin dandeessu moo wanni si rakkisu maali? Kan adda baasiitii uummataaf kaa'i. Yoo mul'atti hin danda'u waan kun natti ulfaata jedhan Oromoon baay'eedha mubaarakkfaa jiru furmaata kaa'uu danda'u. Garuu atamma akka aakti gochaa jirtutti mucaan kun dhiphates waan barbaadetee sirra kamiidhaan hin geenye konfiidensiidhaan maal fidduu waan akkas akkasii fuula keerraa mul'ata. Inni kan biraan keessa silkii keessa baddee deebuun kunis immoo shakkii hawaasarraa qaba. Mucaan kun ilma Oromooti. Silkii irraa yaalamaa jira silkii irraa naagalaa jirana. Atamma gaafii si gaafatanii fi furmaanni si biraa ta'uu qabu si kaasanii jiru. Sana dandeettii kee ol ta'e moo maaliif furmaata sanatti argamsiisuu dadhabde? Kan qofa naa deebisi. Walitti rajina. Kana bareechee si deebisa. Na dhaggeeffadhu. Machaqasi. Mucaa kanan biyyarraa fide birrii kaampaanii kanfalle dhufe. Anis biyya namaa jira innis biyya namaa jira. Birrii 100,000 kanaan bakka fidee kafaluu hin qabu. Garuu waan barbaachisuun xumuree irraa xumura. Yoo biizaa dheeressuu karaamarraa kafalu yoo dhukkubsate dhibee geessu dhibeessaa geessee ilaalchisa. Yoo dhibeessaa ta'e dhibeessaaf dawaa fudhatee ayyaalamu. Dhibeessaaf dawaa fudhatee ayaalamee haaseen hojii. Ob guddisi mubaarak ob guddisi. Dhaggeeffadhu istanima. Way dhaggeeffadhu istanima. Tokko na baas tak. Waan takka na dhaggeeffadhu na qabda. Dhaggeeffadhu tokkicha. An barbaadan ayidiidha miti. An barbaadan waan na dhaggeeffadhu istimaan jira na dhaggeeffadhu. Ish.
dhaggeef Mube mute godhi keerraa baas. Mubaarak na dhaggeeffadhu tanima mute godhi keerraa baas. waan tokko Waa warri kaan sagalee mubeen sirreessaa kwaa. Mubaarak amma jiraas eme dubbatu mubee dubbatu. amma nagaama Warra lafaa kan jira bakka kalaas warra lafaati kwaa. Waa warra lafaati obsa. inni nagaama tokkuma inni nagaama tokkuma Kenna. tokko jala dubbannaa tokkuma alana mana walitti bananna liutii nurra qabdu qabi tanaa dubbanna Eliyaas koy naro jechiisanii mubee koy himata maa tokkoffaa obbo Iliyaas Abdataa himataan obboleessa keenya qeerroo ifaa yakkin itti himatamee jiru himannaan itti himatamee jiru birrii 350 obboleessa keenya qeerroo irraa fuudhuudhaan ilma hiyyeessaa mana gurgursiisee biyya kana keessatti fidee akka sareetti bakkee ciibsee obboleessi keenya bakkee ciisee rabbii jedhiiti kaleen na dhukkuba ofitti na fuudhii mana jaasaana ciisi jechuudhaan himannaan lakki simbeeku yoo barbaadde gara biyyaatti si galcha jechuudhaan sagalee isaa guutuu waraabamee nu bira ga'ee jira murtee kanaatiif himannaa obboleessi keenya miidiyaa irratti ba'ee himateen obbo Tokkummaa bira finnee murtee nutti kenne miila keessan galee mubee dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Koy mee sabari rabbii suuraa du'ati. Amma ayidiin hojjedha itti miti. dhaggeeffadhu tanima mucaa kana fuutee mana yaalan eeyyee obboleessa koo maaliif betta akkati danuu natti hartu barbaadu natti hartan illee kaa akkati danuu natti hartu barbaadu dhaggeeffadhu tanima waan ani fattu walitti galu adi biizaa mucaa dheeressa nama si dheeressa tokkoffaa dhaggeeffadhu mucaa kana wanna si gargaaru sitti malaan eeshi na mucaa gargaara kana Ijoollee kanaan fooloo mucaa kana akka nama tokkoottan silma oromooti waan ta'eef rabbi bakka nuu buusaa kisaaraa keessa jirra sitti mina 38 jedhe mucaa kana amma ofittan sii fuudha nan nyaachisa nan obaasa poolis kana raansiisaa maatii iddee fuune akka xumuramuuf nan godha yeroo gabaabaa keessa manaa kimiillee geessine qoricha binnaa fi ati wanta ati gootu gaafa nu poolis kana raansiif inni asitti kennine aayidii irraa hojjechuudha amma immoo viizaa isaa jeessa barbaadan nyaatan kiraa manaa nyaata poolis kana raansi atattamaan siif hinna ishi rakkoo si gargaara rakkoo maqaan kee baduun barbaannu obboleessa keenya bor yoo jiraatte waa gargaaruu dandeessaa rakkata gargaaruu dandeessaa nama rakkatee lafaa gochuu dandeessaatis barnoota siif haa ta'u sichitti hin gatin kottat immoo qeerroo lookeeshinii si ergaa maa tokkummaa waraabbatee lafa gaataa maasa Koy kara kinan qabu. Kamis tokko mubii biran deema. Koy mee koy obboleessa. Ashii abidda abshir inni nan hojjedha waan kana Koy gaafii tokko si qaba. Ilaali Al tokko. tokkoffaa haasaa kan dheeressaati. Amma Mubaarak gaafate miti. Amma tokko murtii dhumarra gahaa jira. Isaan waliin afitanii maa gidduutti dubbatu. Amma fakkeenyaaf walii galtee irra ga'a. Amma Mubaarakii waan irraa barbaachisu nan guutaa jedhaniti. Amma Eliyaas immoo ishii erga akkas ta'e gara waraqaa hojjechiistu waa mana aayidii sana hojjechiistu itti walii galtee irra gahaa jiru. Adaraa keessan wal qaamaa warra dubbatu. Isaan walii galan. Sana mubaarikuma barbutu waliin galii mucaan kottu naan hin qabee bar. waliin obboleessa kee ta'e dhuftee kaatamuu bee rabbii jedhiiti obboleessa kokkufee jetta jedhiin shiifee isiidhiis Deebiin deebisa mubee seera deebinaa kenna seera deebinatu deebisaa fi naadhiis seera deebinaa dhugaa tokko ishee liyaas walii galle miti dhugaa tokko sitti koy na dhaggeeffadhu koy tanima mubee koy al tokko ijoollee bira teessanii ajandaa barbaadettanii osoo inni rakkatee kaansaa kan mubaarikati gaafa inni rakkatee deemtee daabboo kee tokkotti kireessite jechuudha dhiifama naa godhi sii galee utuu inni rakkate kan wajjin akkana danfeeyyuu mubaarikuma kanaa jechuudha aanumaa jechuudha ati yeroo xibsi barbaadi ajandaa barbaade achi bira taa'i sii galee kan nuti iyyaa jirru koy mubaarik aboo mubaarik miira keessa nama galchite kaatee nama jedhan dubbatinati. Kan nuti dubbataa jiru waa'ee obboleessa kee utuu rakkateetiiti. Malee waa'ee obboleessa tokkummaa waa'ee obboleessa mubaarak miti. Obboleessa keessa rakkateedha. Asiin
gimbii tokkotti bilcheessaa asii wanta dhuftee ajandaa barbaadnu hin jettuuf hin qabdu jechuudha. Osoo inni rakkate isaafis akkasitti dhaabbannaa jechuudha. Sii galee isa faanas gaafa inni rakkate akkasitti dhaabbanne dafqinee jechuudha. Ana miila kiyya laal ashagamee jira kun olaal cabaadha miilli kiyya gaafa hin taa'u dadhabee ol ka'ee jechuudha. Kana kanan dubbataa jiru dhimmi isaa rakkinni isaa rakkina kiyyaa jechuudha. Sii galee ajandaa barbaade achitti daabboo kee xabbafadhu malee waa'ee ajandaa barbaadu maal maarsiti bakka wali igal laga ma ana Elias wali galle ishi ma Elias Mubarak wali Elias akka obboleessa tokkotti kisaaraa sirra jira si hubadheera ani immoo maalan si godha sirraan fuudha mucaa nyaata isaa dhugaatii isaa gaafa ni dhabe ati na himadhu mucaan koo akkamitti nyaata arganneni nyaachisa nanu baasaa qalii kisaaraa keessa hin jira polis federaalsi isaa tattamaan fixeenan fida ati jaa tokkitti viizaa dheeressii fi ayidii irraa hojjedhu kennuuf ishee dhaggeeffadhustani ma bareeche ishee nyaata mucaaf dhugaatii mucaa kaleessas kan faluun dadhabne dhimmi sila mucaa wajjin walitti buune mucaan isa inniif anis irraa zimmedhe malee kaleessa dheengaddas nyaatama ture nyaata mucaaf waan hin kaffalanu kanaaf wanni hin jedhini Torbee sadii guutuun mana jaasaa gabuu koo jira. Torbee sadii ijoollee waa'ee mucaatii fi mucaa hin gargaara chigiree lamannuun gargaara. Bakka kiraa manaa bakka inni jirutti kaffalta biran kaadha. Hin kaffala rakkoon qabu. Anis kaffalaa ture arras jiraadhu mootii. Sii galee. Kanaaf waan na jiru xumuraa fi rakkoon qabu bakka. Ayidii irraa hojjetta amma irraa dheeressitee argita. Koy jedhu kun dheeressitee argita ayidii irraa hojjetta nyaataaf dhugaatii kiraa manaa isaan dandeessa manaa fi miidhaan geeffatta miti. Anafumatti siif huccuudha. Akkam? Maas jedhee kee miila keessa galtee nyaata isaallee kaleessa danda'an ture amma nan danda'a jettee birii nyaata isaa xiqqaate birii 100 ergi kan guyyaa 10. Sigalee kiraa manaa 100 ergi kan guyyaa 10 200 jechuudha. Polis federaalsi isaa mucaan hin taa'u na bira mucaan na bira hin taa'u. Hin taa'u si bira. taa'u isa bira. Obbo Calluma jedhanii Ani isa bira taa'u. Calluma. Wayyo. Ay, rakkoo keessa seena mucaan akkamitti amanee si bira taa'a? Akkamitti amanee si bira Obbo Adiis tokkee dhiisi. Na bira taa'aa raabboleessa. Ayyeen xumura rakkoon qabu. Eshi nyaata isaa dhugaatii isaan dandeessa. Nyaata dandee kasi bira humnaan maa danda'a si bira dhufnaan. Eshi nan danda'a. Okay. Wai Marcos. Oromoo dhaggeeffadhaa. Oromoo dhaggeeffadhaa erga dubbadhaa jettanii narraa callisaa. Nyaata isaa dhugaatii isaa polis federaalsi isaa sin gaafadhu. Ekeminaa isaallee sin gaafadhu yoo nunna kootii toon ta'e Oromoon bal'aadhaan takka gargaarsa dhabeen beeku nan gargaarsisa hogii kee maddaa taphadheetaniyyee wallahi bor ganama manaa kimii keessa ati viizaa je tokko dheeressi naa ergi amma bor jechuudha borsanyoodha viizaa je tokko dheeressi irraa naa ergi jee kana keessa poolis federaalsiillee sii fida waa hundayyuu xumuree sii fida ayidii hojjetteedatti kennita dhufnee si galateeffannaa asitti mana tokkummaatti jechuudha galatoomi ilma dhiiraa ilma namaa kunu akkanatti ayidii irraa hojjete jennee si galateeffannaa ishee walii gallee hojii immoo anatu kan dallaalaa kan farii galcha maal jetta kaa galatoomi dhumeera aniyyuu Mubarak aniyyuu tirfisii galchuu danda'u yeroo tokko haasaa gidduu barbaadani isaaf hin canna kan galchitaaf akka sagalee nu jalaan dheerannee dhaggeeffadhu ayidii dhuunfaasaa irraa hojjettee hojii si oofeete hin galchitaa oofeete namatti kennite ayidii dhuunfaa isaanii hojjettaa jechuudha. Sagalee kana naa waraabdaniitu anillee waraabeera kan bakka dhumeera kamcaa kana gadi buusaa bakka dabalataan buusini bilbeenarraa kaasee amma makottu deemete deemi kottu Mubarak atis ergaanan sii kaa ulaale karaama san jira ergaa wayin sii kaa